ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድና የተከበራችሁ የወርቄ ቢዩቲ ተከታታዮቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ብዝት ይበል። እኔ ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተ እንዴት ናችሁ? ቀናችሁ ሁሉ ሳምንታችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ያደረሰን እና ዛሬ ደግሞ ቀላል ምግብ እና የሚጣፍጥ ብዙዎቻችን እንደዚህ አይነት አገራችን እየለመርን እና የአገራችን ምግብ ነው የሚያሳያቸው እና እኔ ደግሞ ይሄንን ሲሰራ ለምንድን ነው ለጓደኞቼ ሼር ማላደርግ ብዬ ነው። እና አንዳንድ ጊዜ እኮ ፊታችን ላይ ካለ ምግብ ይጠፋብናል እና አንዳንድ ሰው ደግሞ ሲያስታውስ ያለው ቤት ኩሽና ውስጥ የምናገኝ አንዳንድ ጊዜ ቀይረን ከበላን ጥሩ ነው ብዬ አስቤ ነው ማለት ነው። እና እናንተ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ጓደኞቼ፣ ቤተሰቦቼ እላችኋለሁ። እና ስለ ጸሎታችሁ፣ ስለ ብርታታችሁ ደግሞ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ብዙዎቻችሁ እኔ ላይ የደረሰ በጣም አዝናችኋል። በውስጥ እንዴት ሆንሽ ብላችሁ የጠየቃችሁኝ ጸሎት ያደርጋችሁኝ እግዚአብሔር ያከብሩልን፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እላችኋለሁ። ኦቦሎተኮ አከም ጅርቱ ወርዶፍቶታ ወርቄ ቢዩቲ ቻናል ጀለ ከን ጅርታን ሁንዱምት ኬሰን ነጋ ኬሰን ሚቲ በገነጋ ኬሰን ታተኒ ጉያራሞ ኛታ ቀላሊ ጎሎማ ጅሩ ኬሳ ከን አርገኑ isin argisiisuun fee yeroo tokko utuma nyaanni baay'ee yoo jiraatellee nu jalaatii bada jechuudha. Yeroo wal yaadachiisan immoo nyaatota jijjiiranii yoo nyaatan irree qaama firree faayidaa qabeessa waan furdina dabalu miti. Akkasumallee mooyyuu waan gatii baay'ee nu baasisus miti bakkuma jirrutti arganne jechuudha. Ani garuu baay'ee jaalladha, baay'ee yaadee waan hin jiruuf hojjechuun barbaade. By the way biyya keenya keessatti yeroo baay'ee kuni beekama filatamaa jechuudha. Innis maal seetanii kuno timaatimii, qaaraa fi nacci shunkurtii akkanatti kukkuteera jechuudha. Timaatimii, qaaraan vaayitaaminii Cdha. Timaatimiinis immoo vaayitaaminoota yookiin immoo kuduraalee fi muduraalee keessatti ramadama waan ta'eef ittisoota dhukkubaafis qodaa keenya qaama keenyaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Qulqulleessuu qaama irratti seelota du'anii akka kaka'anii gochuu irratti waa baay'ee faayidaa qaba jechuudha. Akkasumas immoo nacci shunkurtii illee nan qaba. Nacci shunkurtiitti dabalee ijaarsa qaamaaf egaa akkuma beektanii akkuma guyyaa hin gaddaa isinitti himee harki koo na cabee waan jiruuf anaaf na fayyadallee dheeni isin warri kaan immoo jabinaaf illee isiniif ta'a waan ta'eef humna isiniif ta'a waan ta'eef yeroo tokko kutoo kana godhatanii nyaatanii bareedaadha. እና timaatimii kana maaliin godha kunaas maashinii qopheessee tokko raboonniyyuu waan akkasii jaallatu mana tokkotti jechuudha. እና harka bitaatiin hojjedha dhiifama. Kuno baay'ees garatti xiqqoo kokkotuusa waan natti hin tolleef harka bitaa kanaan hojiin kuno akkasitti kokkotee kan jira. Timaatimii firee lama jechuudha. Isa booddee nandaa'u isinitti agarsiisa, isinitti mul'ata yaada qaaraadha. Ani nacci shunkurtiin kan keessa jiru nyaanni natti tola. Nacci shunkurtiin fi jinjibilli faayidaa guddaa akka qabu hin beektu jechuudha. Ergan akkas godhee mee xiqqoo ishee bishaanitti hin godhanii bishaan xiqqoo isheetti dabala. Maaliif maashiniin kun meebii daakuu dhiisuu danda'a waan ta'eef. By the way kana maaliitiin nyaanna jettanii gaaffii isinitti ta'uu danda'a. Kan ittiin nyaattanii yoo barbaadani kobozii arabaati yoommoo in argattu immoo biddeena bittanii
jettanii kana koo biyya kana keessatti hin gurgurama biriyaanii faana jechuun biriyaanii ruuzii faana hin gurguru jechuudha. Akkasitti daakanii qaaraatti cimsanii ashaboo xiqqootti godhanii hin gurguru yeroo baay'ee. Akkasitti daakadheen jira gadhiifama obboloota kuma sinin jedha harka tokko waan ta'e dafee ergan akkasitti daakadhee ani waan namatti tolu akka carraa biddeena nan qaba jechuudha. Biddeena nan qaba sinitti argisiisaa jechuudha biddeena. Na biddeenni kuni guyyoota lama akkas bubbuleera. Kun biddeena kana nan qaba ani biddeena kana nyaachuudha fedha. Isin immoo yoo barbaadde kubuusii yoo barbaaddan immoo daabboo tolfattanii daabboodhaan illee yoo nyaattanii baay'ee bareedaadha jechuudha obboloota kunna. Jarribuu jedhamti warri keenya na mokkoraa himmi'aa ani qammasee sinan beeka jechuudha. Isa akkas hojjetamee suuqiirraa yeroo nyaata faana dhufu qammasee nan beeka waan ta'eef har'a moo maaf hin hojjedhu jedheetanii yaadee jechuudha. Kanaafiyyuu mokkoraa mi'aa kunoota kun asirratti naqadheen jira. Yeroo baay'eef nagaa yeroo 2-3tti nyaachuu nan danda'a. Kanaan alammoo nyaata qamadii yookiinis immoo qoy hojjedheen jira. Akkaataatti mana jiru keessatti illee nyaatota garaa garaarraa biddeena tolfachuu dandeenyu. Ruuziirraas yoo ta'e garbuurraas yoo ta'e wanta garaa garaarraa hojjetama jechuudha. Daakuu kamirraayyuu garuu akkaataa hojii isaa namoonni nuun gallee jiraachuu danda'an viidiyoo hojjedheeroo isaaf nan qaba waan ta'eef hojjedheeroo fi gosa waan ta'eef baay'ee biddeena xaafii gachisiisa. Akkasitti isa kanarra hojjetattanii isa kanallee nyaachuu ni dandeessu. Isiniin jedha hordoftoota Woliqee Biyyuutii kana fakkaata jechuudha viidiyoon keenya guyyaadha. Yoo isinitti tolee like share subscribe gochuudhaan maatiin haftaan ammallee ofirraa kooti. Yoo isinitti hin tolle immoo dhiisuu mirgadha jechuudha. Kana fakkaata viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.